بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى إسلاما إدل الدنيا الرتي أرقمتنو اندمت كيسانو أكم جرتو نغا كيساني أكسما أردفتوني أمن تابرا الشما أركفوني جرتو baga jiraattanii isiniin jedha akkasuma hordoftoonni chaanaalii koo jalatti argamtanuu hundi keessaniyyuu baga naaf jiraattanii baga guyyaa kana geessanii isiniin jechuu barbaada. Namoonni haaraan gara chaanaalii kootii dhuftan yoo jiraattan like subscribe gochuudhaan akka maatii keenyatti dabalamtanuu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Like sana tuquummoo hin dagatinaa isiniin jedha. Like'inis sababaan isaas namootan baay'ee bira akka ga'u godha waan ta'eedhaaf akka laayikii keessan nurraan qusannee isiniin jechuu barbaada. Egaa barnoonni kiyyaa kan kutaa sadaffaan waa'ee lola Uhudii irratti hundeeffatee kan dhufedha jechuudha. Egaa kutaa tokkoffaa lammaffaa waliin dabarsinee jirra. Egaa waan sanarraa waan dhaggeeffattanii irraa hubannoo tokko argattaniitu jedhee abdiin qaba. Egaa wanti nuti waa'ee sahabotaa waa'ee durii ergamaan sahabaan irratti lubbuu ofii kennaa turan kana wanti nuti waliif dabarsinuu fi ergaa guddaa of keessaa qaba. Uummanni yeroo duraanii darbee amantaa ofii irratti haala kamirra ture, amantaan keenya kuni haala kamiin dhufee as ga'ee, lubbuu meeqatutti du'ee, nama meeqatutti wareegame. Egaa akka ramma nuti itti qalladaaru kana utuu hin taane lubbuu meeqatu fidaa itti ta'ee diinii kana nuun ga'ee. Egaa rabbiin jazaa jara jannatal firdoosiin adeebisuu fi isiniin jecha guyyaa irraa kanas kanumaan isiniif qabadhee dhufee jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kiyya isiniin jedha. Egaa gaafiif deebii kutaa sadaffaarra geenyee jirra. Yoo rabbi fedhe itti fufnaa isiniin jedhaati. Turtii gaarii introo kana booda walitti deebinaatii na faana tura, waliinuu adaawwannu isiniin jedha. بسم الله الرحمن الرحيم. Egaa guyyaa irraa sagantaa gaafiif deebiitiif dhiyaadheen jira. Gaafiif deebiin akka armaan gadiitti inshaallah. Bismillahir rahmanir rahim. Egaa walitti deebinee jirraan isiniin jedha. Egaa guyyaa irraa kana gaafiif deebii kanan qabadhee dhufee akka armaan gadiitti kan isiniif darbu ta'a jechaadha. Haga xumuraatti kana faana turtanuu kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isiniin jedha obboleewwan kiyya. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Gaafii tokkoffaan barri lolli Uhudii itti ta'ee bara meeqaatii jedha. Hijiraarraa bara meeqaatii? Ammas immoo guyyaa maaliitii kan lolli Uhudii geeffamee lolamee bara maaliitii guyyaa maaliitii kan lolamee jedha. Gaafiin tokkoffaan. Rahiim. Gaafii tokkoffaa. Barri lolli Uhudii itti ta'ee bara hijiraa meeqaatii? Bara hijiraa sadaffaa waggaa sadaffaadha akka hijiraatti jechuudha. Guyyaan lolli sun keessa taasifame immoo baatii Shawwaal guyyaa torbaatii jechuudha. Gaaffii lammaffaatti dabarree jirra. Iddoon lolli Uhudii kun itti geggeeffame bakka maaliitti geggeeffame? Dirreen lolli kun irratti geggeeffame maal jedhama bootaan sunii jedha gaaffiin kan koo lammaffaanii jechaadha. Gaaffii lammaffaan naannoo kamitti ta'ee? Naannoo Madiinaatii jechaadha. Bakki lolli Uhudii itti geggeeffame naannoo Madiinatal Munawwaraa biyya Saawud Arabiyaa Madiinatti jechaadha. Gaaffii sadaffaa. Naannoo gaara Uhudiiti jechuudha. Loltoonni billaa fi seefii qabatanii jiranu nama meeqaa jedha guyyaa sana. Loltoonni seefii qabatanii billaa fi seefii guraadee jedhamu sana qabatanii kan jiranu namootan meeqadha? Baay'inni isaanii meeqaa jedha gaaffiin kan koo sadaffaanii jechaadha. Gaaffii sadaffaa. Loltoonni seefii fi billaa nama meeqadha? Nama 700 jechaadha. Kan seefii fi billaa qabatanii jiran guyyaa sana nama 700 jechaadha. Gaaffii kan koo inni arfaffaan loltoonni xiyyaawoo meeqaa jedha. Loltoonni egaa xiyya ni beektu, xiyya akkasitti kan darbatamu sana loltoonni xiyyaawoo guyyaa sana nama meeqadha? Loltoonni kan xiyyaan lolan nama meeqaa jedha. Gaaffii arfaffaan
loltoonni fardaa nama dhiifama loltoonni xiyyaa nama 50 jechaadha. Guyyaa sana loltoonni kan xiyya darbannaadhaan beekaman nama 50 jechaadha. Akkasuma loltoonni guyyaa sana kan fardaan lolaa turan yoo nama meeqadha? Gaaffiin kan koo shanaffaan loltoonni fardaa hoo nama meeqaa jedha kan fardaan lolaa turanii jechaadha. Gaaffii shanaffaan loltoonni fardeenii nama meeqaa? Loltoonni fardeenii nama 4 jechaadha. Kan fardaan lolaa Gaaffii turan kan koo nama ja'affaan 4. baay'inni loltoota diina Qureeshotaa loltoonni Qureeshotaa hoo baay'inni isaanii nama meeqadha? Guyyaa sana kan uummata Islaamaatiin lolaa turan baay'inni isaanii nama meeqaa jedha. Baay'inni Qureeshotaa nama 3,000 jechaadha. Guyyaa sana nama 3,000 loltoonni Qureeshotaa jechaadha guyyaa lola Uhudii. Baay'inni gaaffiin kan koo torbaffaan baay'inni gaala isaanii hoo meeqadha? Kan Qureeshotaa baay'inni gaala isaanii meeqaa jedha. Gaaffii torbaffaa baay'inni faradoo Qureeshotaa baay'inni gaala Qureeshotaa meeqaa jedha. Gaala 3,000 jechaadha guyyaa lola Uhudii. Gaalli Qureeshotaa baay'inni isaa gaala Baay'inni 3,000 faradoo jechaadha. Qureeshotaa meeqaa jedha. Gaaffiin kan koo 8ffaan baay'inni faradoo yookaan fardeen Qureeshotaa guyyaa sana meeqaa jedha gaaffii 8ffaan. Gaaffii 8ffaa baay'inni faradoo Qureeshotaa guyyaa lola Uhudii meeqaa ka jedheef fardeen 200 jechaadha. Farda 200 jechaadha guyyaa lola Uhudii kan Qureeshotaa jechuudha. Gaaffii kan koo 9ffaarra ga'een jira. Gaaffiin kan koo 9ffaan dubartoonni guyyaa sana lolaa turanii dubartoota meeqadha? Dubartoonni guyyaa sana lolaa turan kan duula waraana deemanii turan Qureeshotarraa dubartoota meeqadha? Gaaffii 9ffaa dubartoonni Qureeshotaa nama meeqadha? Guyyaa sana dubartoonni Qureeshii nama meeqadha? Nama 17 jechaadha. Dubartoonni guyyaa Kan lola sibiila Uhudii uffatanii jiranuu guyyaa sana wajjiniin nama dhufan meeqaa jedha. nama 17 jechuudha. Loltoonni guyyaa sana sibiila uffatanii jiranuu loltoota meeqadha? Guyyaa lola Uhudii sana gaaffii 11ffaan loltoota meeqadha kan sibiila uffatanii jiranuu jedha. Gaaffii 11ffaa kan sibiila uffatanii jiranuu nama 700 jechaadha. Gaaffii 12ffaan nama 700 jechuudha kan sibiila uffatanii jiran guyyaa sana. Gaaffii 12ffaan haati manaa Abii Sufyaan ibnu Harb maal jedhamti maqaan isiidha? Haati manaa qondaala waraanaa guyyaa gaafa Uhudii sanadha inni ajajaadha. Haati manaa isaadha maqaan isii maal jedhamti? Haati manaa Abii Sufyaan ibnu Harbii maqaan isiidha intala Hindi binti Utbaa jedhamti jechaadha. Hindi binti Utbaa jedhamti jechuudha maqaan haadha manaa. Gaaffii 12ffaa loltoonni musliimaa guyyaa sana baay'inni isaanii nama meeqaa jedha. Waraanni musliimaa guyyaa lola Uhudii sana nama meeqa isaanii? Gaaffii 14ffaa waraanni musliimaa guyyaa sana nama 1,000 jechaadha. Waraanni musliimaa nama 1,000 jechuudha kan guyyaa sana waraanaaf ba'e. Waraanni munaafiqtoonni nama meeqa guyyaa lola Uhudii sana? Munaafiqtoonni nama meeqadha kan of duuba deebi'anii? Guyyaa lola Uhudii sana munaafiqtoonni nama meeqadha kan lola sanarraa of duuba deebi'anii jedha. Gaaffii 15ffaa munaafiqtoonni guyyaa sana nama meeqatu deebi'e ka jedheef nama 300 jechuudha. Waraanni kan ba'e duratti nama 1,000 ture. Namoonni 300 immoo of duuba deebi'anii jechuudha. Munaafiqtoonni jechuudha waraanan deemnu jedhanii namni 300 of duuba deebi'anii nama 700 jechuudha kan lola deeme guyyaa sana. 14ffaa waraanni musliimaa guyyaa sana nama meeqatu du'e? Musliimoonni guyyaa sana nama meeqatu du'e? Musliimaa kan guyyaa lola sanaa ka du'e nama 70 jechaadha. Waraanni musliimaa guyyaa lola Uhudii sana kan du'e nama 70 jechaadha. Sababiin isaa kana mudatanis erga musliimoonni injifatanii ka'anii warri ergamaan gaara gubbaa ka'anii akka gaara kanarraan buunee jedhaniin gaara sana gadhiisanii bu'anii jechuudha. Waraanni injifatanii roo jedhanii. Yeroo sana Khaalid ibn Waliid gaara kana akka inni gubbaa ta'e argee
waraana duubarraan itti marsee jechuudha. Gaara jala naanna'ee dhufee jechuudha. Innis luma tooftaa lolaa beekaa malaan immala waan ta'eedhaafi gaara gubbaadhaan itti naanna'ee sana booda waraana jara isaanii quban qabne duubarraan dhufee waraana kana fixuu danda'ee uummata kana fixuu danda'ee jechuudha. Malee yeroo duraatiif uummanni injifatee ture jechaadha. Waraanni quree gaaffii dittaanu waraanni qureeshotaa nama meeqadha kan du'e jedhuuf nama 23 jechuudha. Ka guyyaa sana du'e walumaa gala nama musliimoonni nama 70 du'e qureeshotarraa nama 23 du'e jechuudha. Guyyaa sana gaa uummata sahabarraa ka du'e Hamzaa ibn Abdul Muttalib fa'i jechuudha. Asadullah leenca rabbii ka jedhamuun beekamu jechuudha. Isa fa'i jechuudha kan guyyaa sana shahiidee ta'e. 16ffaan namoonni xiyyaan gaara gubbaa ergamaan kaan nama meeqadha? Nama 50 jechaadha. Namoonni isaan gaara gubbaa ka'anii Abdallah ibn Jubeer al-Ansaarii durfamu ajaja itti kennanii jechuudha. Ajajaan kan xiyya warra nama 50 gaara gubbaa ka'aman kana Abdallah ibn Jubeer al-Ansaariin ajajaa godhanii gaara gubbaarra ka'anii jechuudha. Akka achirraa gadi hin buune jedhanii jechuudha guyyaa lola Uhudii sana. Gaaffiif deebiin guyyaarraa gaafatame kana fakkaata. Egaa akka irraa waa barattan abdiin qaba. Yoo dogongorri jiraate immoo dhiifama isiniin jechaa waanan dogongore immoo koomentiidhaan naaf sirreessaa. Koomentii keessan nan dubbisaa. Yoo yaada biraa qabaattanis egaa dhaggeeffattootaaf kabajamtoota chaanaalii Rashaad Tuubii jalatti argamtan hundi keessanuu sagantaan guyyaarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Namoonni hagaa yoonaatti na wajjiniin turtan jazaakumullahu khair. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan akka nu jajjabeessitanu barnoota kanaan wal fakkaatu barnoota kutaa arfaffaatiin hanga walitti deebinu nagaa rabbii keessanuu jiraadha. Akka kanarraa waa hubattanus abdii qabna isiniin jedha. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan nu jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.